fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan bokkuu multimedia sagantaa gingilchaa torban furannee dhufnu kan torbee kanaaf furannee dhufeera sagantaa gingilchaa torban kanaaf furate kan isiniif dhiyaate qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe godhaa sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattan nu barreessaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufe keessatti tokkoffaa irratti wanti waliin ilaallu torbee darbeerraaf dubbachuuf keen yeroon keenyas xiqqoo waan dheeratteef sagantaan yoo dheerate immoo akkasin na jalaa nuffineef jedheen torbee kanaaf qusadhe wanti taa'u dilbii ta'a homaa miti har'a seerraa dubbanne waa'ee abbichuuti abbichu nagaan siifata biyya keenya ollaa keenya askinoo biyya Soomaaliyaa kana waggaa 30 darbe nagaan qabdu waan baay'ee keessa jira baay'een keessan ni beektu mootummaa mitiiti namni dhuunfaa dhaquu kan sodaatu abbichuun hammam afaan Amaariffaafi different jedhu sana biyya sana keessa dhaqe kana yoo dinqisiifanne maal dinqisiifanne waggaa 30 darbe nagaan qabdu waggaa 30 darbe addunyaan duddatti gatee jira xiyyaarri isaanii bakka tokko naqu xiyyaarri biyya biraa dhaqe malee biyyoota adda addaarraa Soomaaliyaa dhaquu hin dandeessu yoo Dubaay faadhatte yookiin asirraan iddoo biraadhaan dhaqxe malee deemuu hin dandeessu baatii darbe keessa Soomaaliyaa wajjin wal loluuf deemu waraanni Ijiptii achi keessa dhaqanii maal godhan jennee nuti miidiyaarraa iyyina nuti gaafa asiin iyyinu inni karaa biraatiin waa hojjeta asiin finxaaleeyyii iyyisiisa achiin hojii isaa biraa hojjeta Soomaaliyaa keessatti agarree rifanne gooticha ilma Oromoo ta'uusaa sodaa tokko kan hin qabne asirratti agarta lapheesaa dhiibee dhaqe warri jiraachuusaan barbaade warri irratti hinaafan ilmaan inaaftu akka jira dubbatan dhaggeeffadhaa finxaaleeyyii ሄደ ዛሬ መቋዲሾ ኤርፖርት ሲደርስ በኤርፖርቱ አካባቢ በቅርብ ርቀት ተዘጋጅተው የነበሩ ታጣቂ ኃይሎች የሞርታር ማዓት አዝንበዋል ወደ ኤርፖርቱ እና አብይ አህመድ ከዛ ኤርፖርት ውስጥ እንግዲህ ሲሄድ ጥይት የማይበሳው መኪኖች ጥይት የማይበሳቸው መኪኖች እንዲሄዱ ተደርጎ እሱ ራሱ የጥይት መከላከያውን ደራርቶ በብዙ ጭንቀት ነው ሄደው የሆነው ነው በጣም በርካታ የሞርታር ጥይቶች መተኮሳቸው አሁን ይፋዊ ያለም ዜናም ሆኗል በርካታ ሞርተሮች ተተኩሰው ከነዛ የተኩስ ውርጅብኞች ለጊዜው አምልጦ ሸሽቷል አብይ አህመድ እስካሁን ድረስ የደረሰበት በቀጥታ ያስተናገደው ጉዳት የለም ለማንኛውም ግን እንግዲህ በብዙ ፈተናና አጣብቂኝ ከዚያ የሞርተር ሩምታ ማምለጡ ተሰምቷል ይሄንን አቤት ውሸት የሰይጣንን ስም እኮ ዝም ብሎ እኮ ነው የሚጠፋው አብትሽ የሰይጣንን ስም እኮ ዝም ብላችሁ እኮ ነው የምታጠፉ ሰይጣን እኮ ከመገጸጽ እናንተ መገጸጽ እኮ ነው የሚቀለው ምን ነው ይሄን ሁሉ ውሸት ምን ነው ምን አስጨነቀው እንግዲህ አንተ ይሄን ሁሉ ዶክተር አብይ እንኳን መንግስት አይደለም እንደሱ ፕራይም ሚኒስተር የሆነ መሪ ሳይሆን ለግል አንተ እንኳን መሄድ የማትችልበትን አገር እኔ እንኳን መሄድ የማልችልበትን አገር ደረቱን ሰጥቶ ለአገሩ ለዲፕሎማሲ ስራ መሄዱ መደነቅ የሚገባ መሪ ነበር እኮ ለ30 ዓመት ሰላም የሌላትን አገር ሶማሊያን ሄዶ የጎበኘው የመጀመሪያ መሪ ተብሎ እኮ ሊሸለም ይገባ ነበር ግን ምን ይደረጋል የኛ ብቻ ስለምትሉ ወራ ሪፐብሊካን ጋርዲ ቢፈአዳቲ ሌንጂፈመን ጉያ አፉር ሸኒፍ ጠቀኒ ቀጠና ሰነ ከሰ ዳወተኒ ዋን እንዱማ ኢላለኒ ነጋደ ጀደኒ ዋመኒ ዶክተር አብይ ኮንኮላታ ራሳሲን ሴነ ለጴሳቲፍ ቃማሳቲሞ ሲቪል ራሳሲን ሴነ ውፈቴ እሺ እንዲ ሲቪል ራሳሳን ሴነ ፈቴ ለቀ
كابينوني ساوجي لكانو هندا ساني تفتح لك لكن ولا لا دكتور أبي إيربورتي رابك أتبي يتقالوا نجار نوتي دكتور أبي نجار عندك مارشي بانديف أمني كراغو بعد أبتني إللي دانسي متني إيارك إزاغنو سبيل الله بيسار رجرا بريزيدانتي سوماليا في دكتور أبي إلالا ويا سانو فتن قصتك ويا دكتور أبي وانتي أدقون متاتي وانتي نكاعتي سبيل قامتي وانتي نكاعتي سبيل رساس الراد أويتك نجر منصري كان أنجلو فكاتا منصري رساس الراد أوتين بيكم منصرين كون سبيل تقرن جرو أفني وفتجرو أفني بريزيدانتي سوماليا وفتجرو تك موتري أكبوكات تروبا جري أرجبن بوكاكي سايو بوكاس حما رتتي في مدي مرجبن وردبت هي موتر ورجبن وردبت مالاي دكتور أبي لاي أتكيسا ليالوب نباسي جري بقتي دي من أنجرن فيديو لا أكاتا اتصال سمتن أكاتا تبريزيدانتي سوماليا تسمت لولتم بيسنا أويساني أستكا وطني أمتي كراغو بعد أبتي فارو بيوليسا فارفجا كونكولاتا ساني كيسا غلاني كراغو باغا فديمن بيجي فابردك أني أمتا غافا داوتن إسا كان نصبو غانون وقاميكا كان نصبو باتران برا تكنولوجي دين جرى كان نصبان سومني ساني كان سيت أنا درنج على ديم لفت أبلين بانت أبلتو بينون جيتشا لفرن راساما لفت أبوتين بونت تابوتتو بينون جيتشا يفتانون جيتشا دكيسن أرمون صبون دندان هر جبنا تسوبم نمتي جبنا تكنولوجي غودة كيسا جر جبنا تكنولوجي الدنيا كان توكو غودة كيسا جر مولتري دوكي هنجرو بوكارو بهنجرو أبيتشون المباغدا نغاساتين نكي وان غودة دبلوماسي بيتيف بيا ولتي هيدي نغاوارام بكاين جير سنا كيسا لبوسا يون دو اللي ارسان كين نجري بدافا مقبا توري نيشاني بدافا مقبا لوريتا نغا يرا بريزيدانت شمالس ابا جابسا نغاني سدي فتو اكز جرا لوريتا نغا جرا لوريتا نغا اني كان اندور بريزيدانت شمالس جيچا توري حرس كنو اسرت تغر بيا نمني دومفان نفوسو داتو كيس كابينوتا سا غورته دغه أما قا سبيلة إرجع أوفتني هم كان سبيلة أوفته هم أسر رجلو كانت سبيلة رساس الراد أو أوفته نمني بق أتي إيه سجر نمني صار أتي إيه سجر دكتور أبي يلوب بنباس جد بيا بينو جرن جولين صبا إيش استياورا የእውነት ለመናገር ሰው ጋር ያለው ምሬቱን ስለሆነ እየገለጸ ያለው እንደው ሙከራው በመክሸፉ ምክንያት የኢትዮጵያ ሕዝብ እየተሰማ ያለው ቅሬታና ሐዘን ነው እየገለጸ ያለው የሚገርም ሕዝብ በዚህ ደረጃ በምሬት ሲጠላ በጣም ከባድ ሰው ጋር ያለ ምሬት አይደለም አንተ ጋር ያለ ነው እዛው የናንተ ኦፊስ ውስጥ ያለ ምሬት ነው ያቀዳችሁትና ያሰባችሁት ነገር አልተሳካም ለዛ ነው ምሬታችሁ ነው የምትናገሩ ዶክተር አብይ ሰላም የሌለባት አገር ሶማሊያ ይሄዳል በሰላም አይገባም ብላችሁ አስባችሁ ነበር ያው ምንም ማድረግ አትችሉም ግን ያው አገሪቱ ሰላም ስለሌላት ከዛ ውስጥ በሰላም አይገባም ብላችሁ አስባችሁት ግን እግዚአብሔር ደግሞ እንደናንተ አይደለም ሞት ተመኛችሁለት አልተሳካም ባርዳርም ሲሄድ ጎንደርም ሲሄድ ወለጋም ሲሄድ ሐረርጌም ሲሄድ ሞት ነው የምትመኙለት ሁሉ ግን አይሳካማ ጠባቂ እኮ መሳሪያ ብቻ አይደለም ጠባቂ እኮ ወታደር ብቻ አይደለም ጠባቂ እኮ ሚሳኤል ብቻ አይደለም ጠባቂ ከላይ ከሰማይ ያለው እግዚአብሔር ነው ይሄን ሁሉ ጥላቻ ምን አረጋግላል አንተ እኮ ትክክለኛ ሰው ብትሆን ኖሮ ዶክተር አብይ ሽልማት ይገባዋል ሰላም የሌላት አገር ለ30 አመት የዓለም መንግስታት ጀርባ የሰጧት አገር ኤዶ ጎበኘ ብለ ጀግንነቱን መናገር ነበረብን ስለዚህ አፍትሽ እግዚአብሔር አጽናናችሁ በርቱ አይዟችሁ አብቹ አይሞትም ገና ብዙ ይሰራል አይዞ እዝቡ ደግሞ እንዴት ተቀበለ እንደነበረ እስቲ እንዲው ابي احمد رجال يوك يحيى والعزله لو دغها فر مرسو دغها فر الاي دغها فر تحوين دغها فر اثيوبيا دمبه يا ابي احمد دمنك وحكا شيغو
ولا الدكان كان وحرمة المها كان ويرويرايا ناكتاز الآن النقاط قلت النعور بقطورة جوجا حتى يجي شيء قال أفريقيا والماء أفريقيا والماء أفريقيا والماء أبي أحمد واركان أفغان እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ሀብታሙ ህዝቡ ጋር ያለው ያገር ሽማግሌ ማይክሮፎን ገዝቶ ገበያ ውስጥ ስለ ዶክተር አብይ ደግነት ሰላም መውደድ ስለ ፍቅሩ እያበሰረ ነበር ሄደው ይሄኛውን ነው እንግዲህ ሞርተር የምትሉት አይዞህ በርቱ ችግር የለም ቻሉት አብይ ገና ይሰራል ገና ብዙ ይቀረዋል ወጣት ነው ገና ይሰራል ቻሉት እሺ መድኃኒት ደግሞ ከጎናችሁ ያደረጋችሁ የጨጓራ መድኃኒት እንደምትወስዱ እየሰማን ነው አይዟችሁ ዶክተር አብይ ይሰራል ይኖራል በረቱ ግንግልቻ daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa ግንግልቻ guyyaarraa fudhadhee dhufe lammaffaa keessatti wanti waliin ilaallu torbee darbe keessa naayiroobii deemeen ture naayiroobii waggaa 20 dura biyya koorraa gaafan baqadhu achittan baqadhe hidhaa wayyaanee nuffe tumiinsa wayyaanee nuffe bakka baay'eetti hidhameen kana booddee biyya kana keessa taa'ee du'uurra biyya kana ala osoon karaa deemuun illee du'a jedheen murteeffadhee biyyaa ba'een naayiroobii dhaqe waggaa 20 dura naayiroobii gaafan naqu ummanni isaa sirnaan nu simate biyyattiin magaalaan naayiroobii baay'ee natti bareeddi turte biyya faranjii natti fakkaatti turte kanaadaa dhaquu miti awustiraaliyaa deemuu miti USA deemuu miti osoo achuma yuu jiraadhu naan jedhanii haalli naa mijatee nan jiraadhan ture waan baay'eedhaan finfinneerra fooyyee natti qaba ture naayiroobiin siistemiin ummannichi ittiin jiraatu ummata nagaa biyya qulqullina qabu fooqiinsaa karaansaa mukti magaalaa keessa jiru baay'een itti gammadan ture bara tokko yoo an biyya kanaadaarra afrikaatti galee jiraachuu murteeffadhe naayiroobiin jiraadhaa jedhee murteeffachaa ture garuu akka waaqayyoo ta'ee naayiroobiitti murteesside kunoo gara waggaa tokkoof walakkaa biyya dhufeen biyya keessa jira torban darbe garuu gaafanii naayiroobii dhaqu baay'ee rifadhe naayiroobii duraan sammuu koo keessatti waan guddaatti beeku bareedina magaalaa qulqullina magaalaa sana ilaalaa ture magaalaa finfinnee keessa dhufee gaafan deebi'ee deemu jijjiirama guddaan arge naayiroobiin akka kanaan duraanatti hin taane karaatu diigamee fooqiitu diigamee toon taane fooqiin baay'eetu ijaarame bakka hin jiraachaa ture dhaqee arguu walii wallaale fooqii teera garuu magaalaa finfinnee kana dhufee ilaalee gaafan ijan ittiin finfinnee ilaaluun immoo naayiroobii dhaqu sa'aatii tokkoof walakkaadha xiyyaarri asirraa achi ga'uun baay'ee natti geeddarame naayiroobiin kanaan dura keessa jiraadhu natti hin fakkaanne gaafan kana arguun achi deebi'een wayyoo abbichuu waaqayyoo jireenya kee eebbisu waaqayyoo harka kee maatii kee sammuu kee eebbisu jedheen abbichuu eebbisutti kee maaluma qabaa ummanni keenya waggaa lamaaf Dr. Abiyyi akka isaan bulchu iyyamaniifaa jedheen kana faana hawwutti kee siistemiin biyya sanaa magaalaa naayiroobii suni siistemii misoomaaf mijatudha karaan isaa dhiphaa haa ta'uyyuu malee manoonni gaafa ijaaramanii akka biyya keenyaa kana kiyooskii fuulduratti ijaaranii achi saamaan deeman karaan isaa atiqqaatu iyyuu malee manni namaa dallaa gurguddaa qaba fuuldura bal'isuun nama rakkisu waan baay'ee diiguun nama rakkisu garuu hojiin achitti argee hojiin asitti gaafan argu Dr. Abiyyi galateeffachuurra mootummaa kana galateeffachuurra warra har'a halkaniif guyyaa maatii isaanii manatti dhiisanii ijoollee isaanii manatti dhiisanii halkaniif guyyaa hojjetaniin galateeffadhaa jedheen gadi waan barbaadan naan jedha cubbuutu na qaba kan cubbuun soraadha arraba namaan soraadha mitan cubbuun soraadha warra har'a of cabsee halkaniif guyyaa hojjetu achi as deebi'ee immoo convention center Addis International Convention Center ijaaramee jira kottuu na gaafa naan jedhanii dhugaa waan akkasiin arga jedheen nan convention center magaalaa finfinnee naannoo CMCtti waan isin amma karaa irratti argaa jirtan kana yeroo baay'ee irraa dubbadheera bareedina karaa bareedina ibsaa maal jiru library ijaaramaa jiru masaraa diigamee ijaaramaa jiru waajjiraalee biiroo oromiyaa magaalaa finfinnee keessatti ijaaramaa jiru waan baay'ee irraa dubbanneerra convention centerin namoonni hin beekne yoo jiraattan convention centerin biyyoota gurguddaatan hundaa magaalaa gurguddaa keessa jira convention centerin bakka konferensiin adda addaatti geggeeffamu
bakka biizinesiin keessan dhaqanii ittiin uummatatti mul'istan magaalaa Winnipeg faa keessatti gaafa turre convention center gaafa akka Ramadaanni kun ga'ee hiikaa Ramadaanaa obboloonni keenya amantaa musliimaa faa qaban achitti dhaqanii salaatu. Sometimes winterii keessa qorra waan ta'eef convention centeriin guddaadha. Convention centerii keessatti wanti baay'een geggeeffama. Dinagdee biyya tokkootii fi convention centeriin baay'ee murteessaadha. Ulfaadhaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee akka waan kana daawwadhuuf carraan abantan waamicha naa gootan. Baay'een itti gammade. Hoteela gurguddaa lamatu achi keessatti ijaarame. Mana ciisichaa 2,000 ol kan qabu. Galma gurguddaa nama 10,000 ol baatu lamatu achi keessa jira. Galmi namoota muraasa baachuu danda'u galma 8 oltu achi keessa jira. Dirreen isaa dhaqxanii yoo agartan paarkiin makiinaa 2,000 ol dhaabu. Hojiin achi keessatti hojjetame hojii harka afaanirra nama keessisiisudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaan isiniin jedha waan har'a keessa jirru kana kan galateeffannu gaafa kana alabaanee waan amma keessa jirru kana dhabne duwwaadha. Naayiroobii ani waggaa 20 ture keessa jiraachuuf hawwe Irooppii natti fakkaachaa ture har'a Finfinneedha hojiin kompeerii gochuun dadhabe. Wal cinaa qabuun dadhabe fooqii dhedheeraa gubbaas dhaabbadhee achii gadi ilaalee kan biyya keenyaan adda wanti godhu biyya kana qorqorroo moofaatu mana namaarra jira. Biyya sana qorqorroo miti waan akka bulookeettii wayitiin kan gubbaarraa kan ijaaramu. Kanaaf har'a wanti hojjetamaa jiru obboloota ko. Obbolaan keessan har'a wanti isaan hojjetaa jiran waan salphaa miti. Waan salphaa miti. Waan ijoollee keenya boquu ol qabachiisu dalagaa jiru. Jarri kun kantiibaan magaalaa Finfinnee, Aadde Adaanech Abeebee, muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, Pireezidaant Shimallis Abdiisaa, Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa, hooggansa adda addaarra warra jiran waan isaan hojjechaa jiran waan salphaa miti. Jarri kun sa'aatii xiqqoodha kan isaan maatii isaanii wajjin dabarsan. Mee hojii makoo jedhaati halkaniif guyyaa miidiyaa mee hordofaa. Abbichuun har'aas jira, borachi jira, iftaan achi jira, yeroo kanatti jira, achirraa achi ba'a, Aggaaroo, Jimmaa, Hamboo, Naqamtee, biyya ollaa, isaa lafa qotu, isaa muka yaabbatu, isaa saayikilii oofu, isaa kana godhu argaadhuma oolla. Bara Mallas Zeenaawwii biyya kana bulchaa ture keessa Mallas Zeenaawwii baatii 6ffaatti yookiis waggaa tokkotti foddaa televezyiiniin agarra. Agarreen beennu. Har'a garuu Dr. Abiy guyyaadhaa gara guyyaatti yoo xiqqaate bakka 2 bakka 3tti waan agarruu fi waanuma waliin ooluu nutti fakkaate. Isaa lafa qootu waan agarruu fi obboleessuma koo tokko natti fakkaate. Isaa saayikilii oofee deemu waan agarruu fi hiriyaama koo tokko natti fakkaata. Isaa muka dhaabu waan agarruu fi hojjetaadhuma mooraa tokko keessaa nutti fakkaata. Cubbuun nama kanaanuu qabaa jedheen soraadha. Hojii halkaniif guyyaa hojjetamaa jiru. Convention Centerii kana ilaalama. Guyyaa inni baname sana dhaqeera. Baay'ee keessa daawwachuu hin dandeenya. Hangaa'ota gurguddaa ture, abbichuu ture, fiildi maarshaal fa'aa ture, hoogganoota gurguddaa ture waan ta'eef olii gad deddeemuun xiqqoo seen ulfaataa waardiyoonni nama hin dabarsan. Garuu guyyaa isa taanuun guyyaa 2 booddee dhaqee daawwachuu qaba jedheen deeme. I have to go back again jedheen. Fooqii 22ffaa miilaan ol ba'een gubbaarra dhaabbadhee tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaan isaa maal qaba jedheen dafqeedhuma waanan ija kootiin arge kanan ragaa isiniif ba'a jedhe keessa ol deemee ilaaleen har'a dhufee isinitti dubbachaa jira. Tokkittiin isaanii dhaqiitii waan nuti hojjenne kana ilaali nu dubbadhu naan hin jenne. Garuu hojiin koo waanan ijaan arge dubbachuu waan ta'eef waanan gurraan nageedu waan miti waanan ijaan arge ragaa qabatamaa wajjin dhufee isinitti waan ta'eef kana sitti maa jira. Hojii salphaa miti kan hojjetamaa jiru. Convention Centeriin kun kan keessan guyyaa 10 paablikii irraa banaadhaan hin jire abbichuun yeroo darbe haasaa gaafa godhaa ture. Dhaqaa daawwadhaa. Dhaqaa laalaa. Qeequuf isin ta'a. Yookiis akka koo galateeffattu yookiis hin qeeqtu. Mee dhaqaa laalaa. Ija keessaniin ilaalaa. Waan ani dubbadhu kana ijaan dhaqaati ilaalaa. Qeequufis namatti tola. Galateeffachuufis namatti tola. Manni kun mana keessan cidaaf waan barbaaddaniif tajaajilamuu dandeessu. Kan keessan warra abbootii qabeenyaa daldala keessan keessatti hirfachuudhaaf waan baay'ee keessatti banamuuf deema. Balbala hojii baay'ee bana. Ijoolleen keenya daangaa qabattee hin taa'ina burraayyuu fa'aa sulultaa fa'aa duwwaan ta'ina gara Finfinneetti achi kottaati keessatti hojjedha. Daawwadhaa. Keessan kan keessan obboloota keessantu hojjete kan biyyaati keenya kan waloo keenyaati akkuma nama kaami isin achi keessaa qooda qabdu harki kana hojjeta eebbifamu waaqayyo isin haa eebbisu maatiin keessan jireenyi keessan haa eebbifamu kanan gaafan jedhu bulchiinsa kana keessa mootummaa kana keessa lakkii rakkoon hin jiru jechaa hin jiru rakkoodhuma sana keessatti hojii dalagamaa jira misoomsuun dirqama mootummaati karaa hojjechuun dirqama mootummaati ibsaa galchuun dirqama mootummaati bishaan galchuun dirqama mootummaati nagaa buusuun garuu dirqama hunda keenyaati dirqama mootummaa duwwaa miti qe'ee keenya nagaa dhabee fi mootummaa duwwaatti quban qabnu jedheen yeroo baay'ee anis dirqama narra jira nagaan akka bu'uu fi waan narraa eegamu gochuun qaba afaanni koo afaan nagaa dubbachuu qaba deemsi koo deemsa nagaa ta'uu qaba
dhaabbiin koo dhaabbii nagaa ta'uu qaba atis nagaan akka bu'uuf dirqama sirra jira mootummaa duwwaarra miti kan dirqamni jiru dhaabolee Oromoo irra dirqama jira hayyoota Oromoo irra dirqama jira artistoota Oromoo irra dirqama jira nagaa buusuu keessatti hojjechuun dirqama guddaa nurra jira warri miidiyaa irra hojjettan warri iddoo adda addaa jirtan harka maratanii ta'anii burgaafa waan gaarii dhufu gadi baanee otoo hin taane arrabsama xiqqaachaa gadi baanee nagaa lallabna maaliif nagaatu saba keenya barbaachisa ani biyya kanan jiraadha jedhee min jalqaba kan hin dhufe ilaaleen deema jedheen dhufe ergan garuu dhaqee ummata koo baadiyyaa keessa deemee ilaaleen murteeffadha asuma taa'een ummata kootii wajjin iyya nagaa ummata kootiin lallaba nagaafin iyya araaraafan iyya jedheen murteeffadheen as ta'e hojii biyya keessaa hojjetamaa jiru kan irraa dubbatu baay'ee miti kan irraa haasa'u baay'ee miti maaliif beektuun hojicha irraa dubbachuu jibbee miti arraba sodaata namni keenya immoo gogaan keenya gogaa arbaa ta'ee jira waan ta'eef eeboonis nu waraanu qoraattiinis nu waraanu kana furanneeti salphaa isinitti hin fakkaatiin kana footanii taa'uun. Baratuu gingilchaa. Hayyoota keenya lamatu gidduu kana gadi ba'anii Dr. Ittaanaa Habteetii fi Dr. Milkeessaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu lamman isaanii gaadafanii aaru kanaan dura lamman isaanii gingilcheen ture natti aaranii turan Dr. Ittaanaallee argeen beeku qaamaanii Dr. Milkeessaan Osfaanaa Barreen gaddaatti wal nagaa'uu nagaafachuu dideenyaa hin dirqiidhumaan dubbise maaliif diidummaa walirraan qaba akkuma inni gadi ba'ee warra biyya geggeessan irraa waa'ee namootaa irraa haasa'an anis wanta inni haasa'u irraa hayyuu keenya jedheen Oromoof hin qabsaa waan nuun jedheef irraa dubbe kana gaafan jedhu an Dr. Milkeessaas Dr. Ittaanaa Habtees disrespectii gochuuf asii yeroo baay'ee waa'ee diaaspooraa biyya alaa jiran kanarraa hin dubbadhu jedha yeroo baay'ee maaliif an dubbachuu akka hin beekne beektu baay'een isaanii rakkoo baay'ee keessa dhufan achi ga'an kan qaama isaa keessa rasaasa jiru jira kan ija dhabee jira kan miila dhabee jira kan maatii dhabee biyya alaa sana keessa jiraatu jira akka biyya kana keessatti diaaspooraa xiqqeessan sana miti diaasporaan afaan eenyuutiin yoo xiqqaatu jijjiirama har'a dhufe kanaafis warra aarsaa gurguddaa kaffalan meeqatu achi keessa jira hunda walitti qabnee mooyyee tokkotti tumumannaa warri rakkoo qaban jiru warri bifa adda addaatiin biyya kana keessaa ba'anii biyya alaa ta'anii rimootiidhaan biyya keessatti nama kontiroolii gochuu barbaadanis warri immoo haqaan biyya kana keessatti aarsaa kaffalanii dhiiga isaanii cobsanii ijatti dhabanii maatiitti dhabanii miilatti dhabanii biyya alaa kana keessa jiran kabajaa guddaan isiniif qaba ulfina guddaan isin an yoomiyyuu diaaspooraa jedhee walitti qabee irraa dubbachuudha garuu maqaa diaaspooraa warri bal'eessan baay'ee jira haasaa Dr. Milkeessaa fi haasaa Dr. Ittaanaa Habtee gaafa dhaggeeffadhu nagaanfachi hayyootarraa beektotarraa PhD holder warra ta'an akkasiirraa jechoota akkasii gadi bu'aa arguu kootti baay'een qaanfadde irraalleen dubbadhu dheen ture Dr. Ittaanaan garuu iyya manuu kennee dhaggeeffadha. Kana booddee ani dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e Oromoo keessatti inni dhossaadhaan gola keessatti waa walitti himan ituu hafee miidhama keenyas walitti himaa bal'ina keenyas walitti himaa warra siyaasa hojjetuufis akka tolu akka kanattiin iftoomina tolchaa deemuun gaarii Galatoomi Dr. Ittaanaa kanaaf akkan dubbadhuuf dirqame hin dubbadhu jedheen murteesseen ture garuu immoo kana booddee akka Oromootti wanti gola keessatti haasofnu jiraachuu hin qabu warra biyya geggeessaniif qabsoo geggeessaniif hayyoota keenyaaf fakkeenya akka ta'u gadi baafnee irraa dubbanna waan nuun jetteefin anis iyyama kee kana argadhee gadi ba'ee dubbachuudhaaf dhufe haasaa isin lamman foddaa televezyiinii bantanii irraa dubbachaa turtan televezyiinii illee miti yuutuubiidha ani hayyoonni gurguddaa akka keessanii yuutuubiidhumaan asii akka ijoollee wal rafeettanii dubbachuurraa akkamittiin miidiyaa tokko ijaaruu dadhabdan jedheen aaraa turan akkamittiin miidiyaa tokko ijaaruu dadhabdan nama lamatti anuu inni kunoo dippiloomaa tokko iyyuu lafaan qabne miidiyaa banadheeraa biyya ambaadhuma sana keessatti isaa harragaa yoon gara biyyaatti dhufe bilchiginnaa gargaaraa jira jechuu dandeessu garuu biyya keessatti achitti biyyuma sin amma keessa jiraachaa turtan kana keessa jiraadhee miidiyaa banadheeraa namtitti himti kun iyyuu hayyoonni keenya kun garuu beektonni keenya kun garuu ummata keenya xiqqeessitan PhD warri qabdan gurguddoon lamman kun miidiyaadhuma tokkollee miidiyaa biraa hojii walii galuu dhiisuu dadhabdu ta'a. Lama taatanii miidiyaadhuma illee banattanii maa miidiyaadhaan nutti hin dubbanne. Dr. Milkeessaa haasaa. Abiyyirraa wanti gaariin uumamaa gaaffii dhumti si gaafachuudhaaf utuu hin taane bulguurraa wanni gaarii wayii namoota miskiinota uummata Oromoof qabsaa'aniif hin uumama jedhamee hin yaadamusi. Galatoomi Dr. Milkeessaa wanti gaariin isiniif maal Dr. Milkeessaa wanti gaariin isiniif maal bulguunoo maal kuni gaafa ijoollee xixiqqoo turre maatiin keenya ittiin nu soraachisuudhaaf maqaa wayii uumanii bulguu namaan jira bulguun bineensi jedhamu hin jiru dhageenye hin beeknu agarree hin beeknu garuu maqaa isaa beekna bulguun sitti dhufe kan nuun jira ati Dr. Abiyyi waliin turtan yeroo baay'ee waliin hooggana kee turan aarii personaalii irraa qabaachuu dandeessa aarii personaalii kana qabdu garuu dhuftee ilma Oromoo tokko bulchaa biyya tokko bulguu fakkeessite irraa dubbachuurra
Ijoolleen xiqqoon akka seen sodaattu akka duritti maatiin keenya bulguunuun jedhanii sodaachisan kana ijoollee sammuu keessa kaa'urra. Muummicha ministeeraa keenya duraanii Dr. Abiy jettee dhuma rakkoo isaanii irraa yoo dubbatte homaan rakkoo qaba. Akkuma nama Dr. Milkeessaa kabajamuu isiniin jedhee isinirraa dubbatu. Isinitti aaraan jiran Dr. Waan baay'ee isiniin jechuu nan danda'a. Garuu yoo waan hin taane isiniin jedhee isintu salphata otoo hin taane anatu salphata. Yeroo hundumaa kan nama salphisutu salphata. An akka hayyuutti isin gorsuudhaaf otoo hin taane muuxannoo miidiyaa isin fuuldura qabutti Dr. keenya. Rakkoo Dr. Abiy haasaa qeeqa hamma kana garuu jibbiinsa keessa galtanii arraba gadi bu'aatiin haasa'urra kabajaadhumaan yoo haasoftanoo maal rakkoo qaba. Waanuma dubbattan kadhamee of dhaggeeffadhaa meel tokko waan dubbattan. San keessa Abiy keessa galee yeeyyiin gogaa hoolaa uffate wayii lamaan pirezidaantiidha. Abiy waajjira dhaabaa jirti. Fi Abiy ammoo dhuftee jala seentee akkasiin inni amanee gurbaa xiqqoo gadi harka gadii jirtu kana dhaqiitii haasawa bakka pirezidaantii bu'eetu haasawa godha beektaa ergamee gaafsan achi turre. Dr. Milkeessa haasaa keessan kana deebitanii dhaggeeffattanii yeeyyii gogaa hoolaa uffata gurbaa gadi bu'aa kana gurbaa xiqqaa kana jettanii bulchaa biyya tokko akka kana gaafa disrespectii gootan bulchaa biyyummaa dhiisa nama kaleessa isin hoogganaa ture hooggana keessan kaleessa nama kaleessa qabsaa'an ture waliin qabsaa'aa ture jettanii dubbattan tokko isin amma hayyuudha beekaadha barsiisaadha immoo yuunivarsiitii keessaa barsiistu. An barsiisaadha nan barsiisee jiraadha. Erga miidiyaa irratti akka jettanii ijoollee warra barsiistan immoo maal akkasiin barsiisuuf deemtan rabbitu beeka. Dr. Milkeessa dhiibama naa godha. Anamma waa'ee isin Dr. Abiy hojiin hojjetee kanaa inni kun hin hojjetamne isin jettan miidhan kan hin jechaa jiru. Jechoota gadi bu'aa akkasii kun hayyoota akka keessanii miti anuma isa wal dhaalaa irraa iyyuu eegamu. Kabajaa guddaan isiniif qaban beektu har'a mitaniif isin bara fincilaa sana keessa wal beeku. Jechootiin har'a isinirraa dhagaa jiru kun garuu jecha Dr. Milkeessaa miti. Ayinoo biyya faranjii kana keessa nama rakkisa xiqqoo stressii jira. Hooggana guddaarra turtanii amma achi dhaxxanii mana keessaa kuukii godhachuu jira. Jettuun hin jiru. Ijoollee irraa daayiperii jijjiiruu jira. Mana qulqulleessu waan baay'ee jira. Kana wajjin wal qabatee understanding godha. Garuu jechoota akkasii kanarraa immoo maaliif Oromoon aadaa isaa miti. Dhaggeeffadha. Rabbi awwaansisu kun qabu. Dhimmaani gara booda poolitikaas nama Oromoon dhumtaa ofaa dandeessee bilisoomtee dimokiraasii mataa ishiitiin haa jettuudha malee fixadheera waa'ee siyaasaa aangoof bolola maali. An barsiisaadha nan barsiisee jiraadha. Wanni sobuuf hin qabu siin jedhee. In sobdan isiniin jechaa hin jirru. Haasaa keessan kanatu sirrii miti isiniin jechaa jirra Doktor. Daftaniis immoo abdiin kutatina. Oromoon akka bilisoomuu barbaadu nu gargaaraa jirtu akka bilisummaa keenya argannuuf qabsoo geggeessaa jirtu galatooma. Garuu daftanii abdiin kutatina bolola aangoo dhiiseera jettan dur qabdu jechuudha. Amariikaa teessanii nu bilisoomsituudha Doktor. Kanatu jaallamarroon faa jedhanii illee wayyuu warri qawwee baatanii daggala jiran. Warri biyya keessa jiran utuu jedhanii wayyuu amma sin Amariikaa. Dr. Milkeessa namaaf kalchaa. Akkana booddee siyaasa keessa hin jiru jettanii harkaa xaattan maaf dabtanii abdii kutattu qaramuu qabdu warqeen agartanii warqeen qubarra taa'u daamni kun abidda meeqa keessa galee bishaan meeqa keessa galee soofamee dhummisaa qubarra ta'a. Isin dargaggeessaa daftanii abdiin kutatan waan baay'ee isinirraa yenna kana akkuma ijoollee faranjii barsiisaa jirtan kana bar tokko dhuftanii biyya keessan keessatti ijoollee Oromoo isin barsiistu daftanii siyaasa kanatti abdiin kutatina abdiin kutatina. Yeroo mataa kiyya kan na dhukkubsu Ana nyaatu maal taatanii mataa dhukkubdan Doktor. Isin immoo yoom jalqabdan nuti warri waggaa 20 ol biyya alaa teenya mataa nun dhukkubne. Ammuma jalqabdanii dhukkubdu isin immoo Doktor. Xiqqoosee mee jibbiinsa kana keessaa ba'aatii xiqqoosee tasgabba'aatii nuuqeeqa mootummaa qeeqa Doktor Abiyyiin nuuqeeqa obbo Shimallisiis nuuqeeqa akkoon hin jiru. Garuu arraba keessaa ba'aadha. Nama isin arrabsu yoo agarres nuti akkuma kana itti dheekkamna. Warri bitamanii waxii biltsiginnaatti dhaqanii waxii biltsiginnaa nyaachuutti galan dhaqan isaaniin miti kan haasa'aa jirru jarri qabattoo hiikkatanii qabsoon nu ga'a jedhanii nyaata nyaachuutti galanii waa'ee isaanii waan haasa'uuf nu qabnu jechuudha. Isaanii nu jireenya keenya jiraanna Oromoon rakkate bal'ate dhimma keenya miti kan jedhu himataniitu deemanii isaan. Warri KFO keessaa ba'anis warra ABO keessaa ba'anis dhuunfaadhaan dhaqanii achitti galaniiru. Warri jara kana lamaan keessa hin jirres maqaa Oromootiin ijaaramanii warri tocho'aa turan. Warra akka ODF nama 20 ta'an 30 ta'an hin beekon ODF kuni garuu isaanis dhaqanii OPDOtti galanii.
والفكاتي والبربادير دكتور بالكيسة اللي تركز الدرة أما دكتور إتانا دكتور بالكيسة أما اللي ساني ما تكمل وات إنو جدًا ما جت إنه بوات وات إيه بتي بو ديمينا دكتور ديمينا تنوز الرئيسة أما قال سين أوجنوت أباوك إيكو كيسن أما أوجنوت أودي في فاك إيكو كيسن مال تاتن دكتور مال ما تاتن دكتور لكي دي سا دكتور إن كل فمودي لما سالي تاني هبتي رافينيو جران در كفر در دراما أفانا معرف فوجتن إسانو من اتفاقاتو لما سالي واتي دكتور واتي walumaa galatti kaampiin Oromoo yeroo itti jijjiiramni dhufu kana bilchinaan hundee isaa jabeeffatee tocha'uu irratti maaltu nu baasa kan jedhu murteeffatee adeemuu irratti bilchinni siyaasaa kaampii Oromoo keessaa dhabameera har'as waan dhufe natti fakkaatu. Wanti kun gama Oromootiin jira. Kun waa'ee uummataa miti. Waa'ee hooggantootaati. Waa'ee warra hoogganuun dubbataa jira. Hanqinni kun dhalateera. Hanqina guddaa qabna jedhama. Bishina siyaasa qabsoo Oromoo keessatti hoogganotarra hanqina guddaa jira. Obbo Daawit fa'aa, Obbo Leencoo fa'aa, Piroofeesar Mararaa fa'aa. Yeroo intalli haadha miixuu barsiistuu jiran. Siyaasumati arra dubbattu kanammoo kan si barsiise Piroofeesar Mararaa fa'aadha. Har'a ani Oromoodha, an Dooktar Ittaanaa Abtee Oromoodha, an Dooktar Milkeessaa Oromoodha, an Abtaamuu Uramuu Oromoodha jennee akka dubbannuuf warra jireenya isaanii guutuu qabsoo kanatti aarsaa kaffalan, warra maatii itti dhaban, warra itti guyyaa tokko itti boqotanii hin beekne kana akka kana disrespectii gochuun gaariidha. Hin ulfaatu. Dooktar Mararaan faan barsiisaa keenya turre. Amma isaaniif hin galle siyaasi. Obbo Leencoo fa'aatiif hin galle, Obbo Daawit fa'aatiif hin galle, hoogganoota biyyatti galan gurguddaa kanaaf hin galle. Piroofeesar Mararaan maal siin jedhu? ዝም ብሎ መመጫው መንቦጫረቁ ብዙ ትርፍ የለውም። ፖለቲክስ ነው ምንድነው? አላስፈላጊ የፖለቲካ ምን ውይይት እንበለው ምን እንበለው ትንተና እንበለው የትናንት ተማሪዎቻችን ሁሉ የነበሩት አጉል ትንተና ሲያደርጉ ምን ትንሽ ጥሩ አይደለም። ዋን ብራንጅሩ ፕሮፌሰር መረራን ስነ ጀራኒሩ በርሲሳ ከሰ ወረ ኢሲን በርሲሴ ጆሌን ከለይሰ በርሲፍነ ሐራ አንኮዲሳ ሳን ጀራኒሩ ትንደበሎን ተደገፈዳ ዋን ፕሮፌሰር ስን እንጀራን I think Abiy dirqisiise hoggansa lamaani kophaatti biiroo Shimallisitti waame akan quba qabutti biiroo Shimallisitti kophaa waame doorsiseera yooman isin ajjeese jedhee hoggansa gurguddaa kana doorsiseera magaala Finfinnee teessuu waltajjii koorraattiin argamtanii natuffattu bara wayyaanee jala yeroo baay'ee namni quban qaba yeroo biyya ture Mararaan fa'aa yeroo yaadigi faana filannoo sonni godhu bara yeroo kan komoo cidha koo irratti argamu didanii jedheetu Abiyyi waakkata. Amma sammaa kana waan isa dirqisiiseen beeku Abiyyi hoggansa kana waamee doorsiseera. Salphina guddaadha jechuudha Oromoo. Egaa Oromoon waan inni hin taane hin jiru. I think jedhe Dr. Milkeessaan. I think hoogganoota adda bilisummaa Oromoo KFO Obbo Daawwitii fi Piroofeesar Mararaa I think akka Dr. Milkeessaan jedhetti tokkoon isaanii qofaat biiroo pirezidaantii Shimallisitti Dr. Abiyyi waamee sodaachisee nuun jedha. Akkan quba qabutti garuu immoo I think jechuun akka yaadutti jechuudha. Yaada malee waan qabatamaa lafarra jiru miti. Marii KFO'dhaaf addi bilisummaa Oromoo baatiiwwan lamman darbe kana mari'achaa jiru. Guyyaa 4-7 darbe keessa mari'atanii murtii adda addaa gadi baasanii turan. Waa'ee marii kanaarraatu aaru. Maaliif KFO'dhaaf addi bilisummaa Oromoo mari'atee mootummaa wajjin nagaa buusa? Abbaan marii kana kan horii baasee waan kana godhaa jiru mootummaadha. Galatoomaa gaa mootummaa erga waan kana nu gootani. Nagaan biyya keenyaa barbaachisa. Bakkeetti wal dhiibuun nuuf hin ta'u jedhee erga mootummaan baasii guddaa irratti baasee dhaabolee Oromoo gurguddaa lamman kana walitti fidee akka isaan mari'atan godhe mootummaan kun galateeffatamuu qaba moo arrabsamuu qaba? Kanaan dura hoogganoota gurguddaa kana waamee hin dubbisu Dr. Abiyyiin. Obbo Daawwitiin hin tuffata. Piroofeesar Mararaa hin tuffata. Hunda isaanii tuffatee achi dhiiba. Erga mootummaan lakkii kottaan mari'annaa jedhee godhe immoo maaliif
akkamoota mootummaan kumme mootummaan Itoophiyaa Profeesar Mararaa fi Obbo Daawit Ibsaan waamee walii wajjin mari'achuun maaliif nama Oromoo tokko aarsa horii guddaa isaan jedhan kanas itti abaasu mootummaan baasiisa bilisiginnaan baaseera kun waan ifa galaadha bilisiginnaatu kabarii godhe kanaaf galateeffamuun qabu ture maaliif mootummaan qabsaa'ota Oromoo wajjin mari'ata jennee halkanii guyyaa aaruu qabna eessumatti deemaa jirra jala keenya kana finxaaleeyyiinis inaaru nutis warri Oromoo jenne Oromoo fin qabsaa'uuf hin jennu yoo aarre maalumatti deemaa jirra maaliif walitti dhufanii ani warra kana duwwaa mitan waggaa baay'ee faniyyaa jiran warra muufatee biyya ambaa keessallee jiru waraana bilisummaa Oromoo jaalle marroodhaan hoogganamu jaalle gammachuu abboyyeetiin hoogganamu waamaati waliin mari'adhaa jennee halkanii guyyaa iyyaan bee anaaf gammachuu guddaa qaba namni Oromoo walii wajjin taa'ee mari'achuun waan isaan irratti mari'atan isaantu beek walii wajjin taa'anii haasa'uun haasaa keessa furmaati dhufa haasaa keessa nagaan dhufa marii keessa namni wal beeka walitti siqa kaleessoo jara kana akkas ofirraa dhiibee Obbo Daawwitiin mana keessatti ugguree Profeesar Mararaa akka godhe jennee iyyine gaafa isaanii ofitti qaban akkuma warra finxaaleeyyii kana iyyina የኢሊሌ ሆቴል ስብሰባ የተካሄደው የኢሊሌ ሆቴል ስብሰባ የተካሄደው አብይ አህመድ ስብሰባው እንዲካሄድ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ነው ይሄን ያዙ ቴንክ ዩ ዶክተር አብይ ለዚያ የሚሆነውን በጀት ለኢሊሌ ሆቴል ስብሰባውን ለማድረግ ከየቦታው ያሉትን አምጥተው ስብሰባውን ለማካሄድ የሚያስፈልገውን በጀት ደግሞ የቻለው መከላከያ ሚኒስትር የሚባለው ተቋም ብርሃኑ ጁላ የሚቀልድበት ተቋም ነው ቴንክ ዩ ፊልድ ማርሻል በስብሰባው ላይ ወደ 11 ገደማ የሚደርሱ የመከላከያ ባለስልጣናት ተገኝተዋል ቢያንስ 11 በትውልዳቸው ወለጋ የሆኑ ስፔሲፊካሊ በትውልድ ወለጋ የሆኑ የመከላከያ ሹማምንቶች በኢሊሌው ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል አመጋ ነምኒ ኦሮሞስ ጀረከና ወጅን ታኤ ማሊፍ ዶክተር አብይ ኦገኖተ ዳባ ሲያሳ ኦሮሞ ጉርጉዶ ለማከሳመሪያተን ጎደ ጀነ እዩ ቀምናኑት ገሙ መከምና በቻ ጅራ ኢሳን ጀረኩንሲ አካታሳን እት ዱበቻ ጅረኒ የሮ አማከና ኦሮሞማ ጭምሱዳፍ 4 ኪሎ ኑርካም በእንጀዳኒ ዳቦሌ ኦሮሞ ወልት ቀበኒ መሪሲሳ ጅሩ ጀዳኒ አራኒ ዱበቱ ባጀተ ጉዳ ሞቱማን ባሴ ኦገኖተ ወልት ቀበ መከላከያ ከሳሞ አንጋውተ ጉርጉዳ ጀናላውተ ጉርጉዳ ኮሎኖተ ጉርጉዳ ገንዳን ወለጋታ ወልት ቀበ መሪሲሳ ጀዳኒ እዩ hayyoonni keenyas akkas jettanii oo miidiyaa irraa dubbattanii gamuma kan jirra dooktar gamuma kam jirra mee eessa dhaabbannu finxaaleeyyii wajjin dhaabbanne maaliif beektonni Oromoo hayyoonni Oromoo hogganoonni dhaaba siyaasaa Oromoo lama mootummaa wajjin mari'atu jennee dubbachuu qabna mee dooktar eessuma dhaabbanne hoggansi sodaachifameera intimideeted ta'anii harki isaanii micciirameera harki isaanii micciiramee hojjetan jechuudha. Amma akka amma ani hubataa jirutti harki micciirameetu hojjetanii jechuudha waan hojjetaa jiran. KFO'f ABO'n waan hojjetan micciiramanii malee abbaatti ta'anii yaanni kun isaan biraa maddee miti. maal taatan doktor yaanni kun isaan biraa maddee miti harka micciiramaniitu utuu atiin dhalatiin qabsootti galanii misaan summii dargii meeqa gidaamii dambileeloo irraa akkas gara beegii gaafa deemta magaalaa gidaamii giraayee bakka jedhamutti achitti summii meeqa jala darbee tagilii tokkoon dhiya keessatti ijaaramanii qabsoo bu'aa bayii waggaa 40 keessa darbee dama as ga'eetu harka micciirame maal hammam jiraachuuf kana booddee harki micciirama dhugumammoo Obbo Daawwitiin harki micciirama dhugumammoo namni Obbo Daawwitiin harka micciiru jira mee dhuguma Profeesar Mararaan hayyuun yuunivarsiitii guddaa mana goosiinis barsiise kuni harka micciiramu yaanni kun isaan biraa ta'ee miti kanaan dura ibsa meeqa irratti kennaan jiranii kanaan dura yeroo meeqa dubbachaa jiranii mootummaa wajjin mari'achuu qabna akkas ta'uu qabna jedhanii haasaa turaniim doktor hogganoota keenya akkas xiqqeessuu hin dandeessan akkas xiqqeessuun gaarii miti abbaa ofii akkas xiqqeessuun gaarii miti qabsaa'ota akkas xiqqeessuun gaarii miti Profeesar Mararaan maal isin jedhu dhaggeeffadha እንደው ክርክሩ ውይይቱ ድርድሩ ከመሬት ሳይነሳ ለመግደር ከማጣር ይልቅ ፖለቲካ የገባቸው ካሉ ከኛ ተሻለ በተለይ የገባቸው ካሉ መሰረቱን እንዳይስት አገጣጫውን እንዳይስት ውጤት ሊኖረው በሚችል ደረጃ ሐሳብ ቢሰጡ
ክርክር ቢያደርጉ እኛ ደንብ ክርክር የምንለው ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ገለቶማ ፕሮፌሰር መረራ yaada bishaatan akkasi siyaasni yoo isinii galeeran yaanni kun utuma inni lafarraa achool hin ka'in gaddoomsuu yaaluurra waan akeekameef kana akka inni karaarraa hin maqnellee otoo yaadatti laattanii gaariidha. Wanti tokko lafumaa ol biqiluu isaarra lafatti gad sukkuumu manna erga inni biqilee booddee gama biraatti akka inni hin jallanne sirreessitee qabdee akkas otoo gootanii gaariidha. Mariin mariifamuuf deemu kun uummata keenya akkaataa inni itti bu'aa buusuu qabutti silaatuu akkas ta'e silaatuu akkas ta'e silaatuu mootummaan akka godhe silaatuu dhaabna adda bilisummaa Oromoo akka godhe Kaafaa'oon akka godhe waraanni bilisummaa Oromoo akka godhe hayyoonni immoo biyyaan baatii dhufanii keessatti qooda fudhatanii waraanni bakka bu'ee waraana bilisummaa Oromoo keessaa dhufee qooda irratti fudhate jedhanii waan sana waan gabbisu waan sana waan tolchu kennuu manna waan sun akka inni ol hin kaane maaliif biyya ambaa jirra rakkoo uummanni keessa jiru argaa jiru. Ana har'a akka iyyu kan na godhu magaalaa sin dhalattanii guddattan magaalaa Dambidalloo dhaqee argeera haala uummatichi keessa jiru. Kanaaf har'a waa'ee nagaatiif iyyada. Mana barumsaa sin keessatti barattan maal akka inni fakkaatu dhaqee argeen dhufe doktor. Kanaafan har'a as taa'ee iyya. Rakkoo uummataa dhuftee utuu ija keetiin agartee bakkuma amma teenyu kana teessee atis uummata kanaaf nagaa labsita. Fagoo ta'anii garuu murteessuun nama dhibu. Fagoo teenye waan baay'ee dubbachaa turre. Fagoo teenye waan baay'ee qeeqaa turre fagoota ani dubbachuun nama dhibu fagoota ani xiinxaluun nama dhibu rakkoo uummataa keessa warri taa'e garuu uummata isaatiif furmaata soqaa jira. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti golamnee jirra.